daa'ima kana ofii miidhameeti balaa konkolaataatiin rukutamee jira. Garuu maal jedha obboleessa isaatiin bilbiliiti mucaa koo ishee durbaa nattaa dubbattu akkanatti dubbattuun barbaada. Mucaan isaa garuu yeroo sana duuteetti. Argitanii haala kana keessa taa'itu namni kun kan inni dhage akka dubartii bu'aa dhugaa waaqaa YouTube irra ilaaltaniiti jechuudha. Akka dubartii bu'aa namni kun nama guddaadha garuu waan ajaa'ibaa tokko dhagahame kan wanti hin dhagahamin hin jiru silaa bara kana keessaa ganaa wanti dhagahamus jira. Haati mucaa ishii waggaa 11 jechuudha. Mucaa durbaa waggaa 17 mucaa durbaa waggaa 11 jaalallee ishee faana walii galtee reebdee ajjeeste kan jedhamu gara dirree dawaa kana dhagahame jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee waan nama dinqudha jechuudha. Taateen akka kana yeroo kaani haadha biddeenaatu waan baay'ee godha abbaan gatee yeroo deemu maal jedhamee haasa'amaa ture. Amma garuu haati ofii ishii dhaltee sababa nama jaalallee godhattee gara mana ishii fiddee gara abbaa manaa godhattee mucaa sana akka abbaa biddeenaa ta'utti yaadame sana faana walii galuudhaan lama ta'anii reebanii akka ajjeesantu dhagahame jechuudha. Nama ajaa'iba akkamitti ta'uu danda'a kuni akkamitti ta'a haati tokko akkamitti dhaltee kaatee ijoollee ishii erga mucaa sana deesse akkamitti dhiira kan biraaf jettee mucaa ishii akkanatti balleessiti. Akkamitti balleessiti? Sirriitti balleessiti. Dubartiin baay'ee hamtuudha dhugaa waaqa. Dubartiin baay'ee hamtuudhas baay'ee gara kuteettidhas. Dubartii jechuun ishee amma deessee dhiiga coccobsa mucaa gattudha. Dubartiin dhiiradha waa'ee dhiiraa dhiisaa. Dhiirri koo gaafa dubartii tokko faana ciisu yookaas wal quunnamu haadha manaasaas haa ta'u kamillee miiradha. Wanti sun miira malee mucaan dhasha jedheen deemu. Mucaan dhashaa jedhee miti kan deemu. Garuu adeemsa keessa mucaan hin uumama. Eenyu keessatti uumama? Dubartii keessatti uumama. Isheetu ji'a 9 qulqulluu wajjin sukkuumamee ol ba'ee gadi bu'ee gaafa deessus tanaazzazdee du'aa fi jireenya gidduu galteetu deessi. Isheetu arge isheetu beeka. Isheetu rakkoo kana hunda isaa fudhate. Kanaafuu dhiira irratti murteessinu jechuudha. Garuu amma kana kan gaarii ta'aa jiru ijoolleedhaaf dhiira jechuudha. Ijoolleedhaaf kan gaarii ta'aa jiru dhiiraa jechuudha. Dubartiin gar malee hamtuu taate. Dubartiin ofiishii dhaltee ofiishii deessee guddistee kaatee ajjeesuu jalqabde jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Wanti akkanaa immoo dhuguma dubbachuudhaaf dubartiin qixxim gootee ajjeesti ijoollee kan ofii deesse. Akkamitti jedha? Amma abbaa manaa ishii duraa amma waa'ee isaan kanaatti isinii dhufa. Abbaa manaa ishii duraa faana waliigte dubartiin kun ijoollee 2 qabdi. Hangafni mucaa kanaallee jira. Sirriitti jabaadha. Isheen kun 11 yoo taatu inni sun ol sirriitti guddaadha. Amma waan hundumaayyuu ni beeka waan hundumaa hin dubbata. Ragaayyuu ni baanni. Sirriitti yaadni isaa akka nama guddaati. Hangafni mucaa kanaa jira. Egaa akkuma beekamuyyuu yeroo baay'ee haadhaaf abbaan yeroo addaan ba'an ijoolleen haadha biratti hafu. Baay'inaan jechuudha. Haadha biratti hafu, haadha biratti guddatu. Isaan kunis haadha biratti hafan ijoolleen lamaan kun. Egaa ijoolleen kun abbaa bira hin naqu, haadha bira immoo hin taa'u. Abbaa isaanii dhaqanii dubbisuu hin argu. Haadha kana bira immoo taa'anii baratu. Haati kun garuu adeemsa keessa jijjiiramaa dhufte. Jijjiiramaa dhufte jechuudha ijoollee kanatti. Abbaa bira fa'aa akka hin dhaqne taasisuu jalqabde. Abbaa faana akka waliin agarre taasisuu jalqabde. Baqaanuma jijjiiramte. Dura abbaa bira dhaquu bilbilaan illee abbaa faanaan haasa'u. Abbaan kun sirriitti ijoollee kana tiriit godha hin gargaara haadhuma biratti. Kanaaf abbaan isaanii immoo waan gaarii ta'eef mitiire kan isaanii barbaadanii arganitu abbaan sun badaa ta'eyyuu namni waggaa 11 waggaa 15 miti kan isaa gadiyyuu hin jibba ture. Abbaan kana bira dhaqu booda gaa abbaan kun bilbila illee biteef ijoollee kana waan ittiin argu bilbilee isa booda bilbila kana illee dhorkuu jalqabdee ijoollee kana qaamaan fa'aa argee dubbisa ijoollee lamaan kana durbaaf dhiira. Booda garuu ijoolleen kun sibira teenya jechuu jalqaban. Bakka sibira teenye barannaa
jechuu jalqaban jechuudha. Ganna fa'aa yeroo barumsi cufamu fa'aa yeroo dhaqanii bira teenyee baranna waan akkasiifaatti kakkaasanii mana keessa hin taaneef egaa dubartiin kun nama biraa jalqabdeetti jechuudha. Yeroo sana namni biraa yeroo jalqabdu akkamitti jijjiiramti beektu dubartiin dhiira biraa yeroo jalqabdu dhiira biraa fiduu yeroo jalqabdu namicha abbaa biddeenaa ta'u wayii yeroo manatti fiduu jalqabdu amalli ishee jijjiirama. Namni sunis ijoolleen kee akkas ijoolleen kee akkas ijoolleen kee akkas jechuu jalqaba. Isheenis isuma faana ijoolleetti jijjiiramtee akka ta'e ta'utti kaate jechuudha. Isa wada kan biraa taate dubartii baay'ee hamtuu dhugaa waaqaan dubartii dhabni dubartiin garmalee hamtuudha. Gaafa abbaa manaa ishii hiiktee dhiira biraatti heerumtee dhiira biraa manatti galfachuu jalqabdu jala muraasitti dhugaa waaqa dubartiin baay'ee hamtuudha. Irraan gortu ijoollee ishii ajjeesuudhaan. Namicha sana maqa. Namicha miira isheedhaa guutu sana filatti. Nama deesse ijoollee deesse irra dhiira miira isheedhaa guutu filatti. Silaa akka seeraattu ijoollee deesse sanatu itti aana. Ijoollee sana dura argite. Ijoollee sana irratti dhiigde. Garuu akkasumatti dubartiin waa'ee dhiiraa dhiisaa isiniin jedha. Dhiirri dhiirumadha. Dhiirri hin dhiigu, hin dadhabu, waan godhu, dhashuu irratti hin du'u, humaa hin ta'u dhiirri bakka. Sanitti dura dubbadheera. Dubartii faana gaafa wal quunnamtu inni miira bakka. Adeemsa kana jaalala hojjechuu keessa, miira raawwachuu keessa wanti kun uumamaa. Kan uumamu immoo haadha keessatti isiniin jedheera. Kanaaf dhiirri garuu dhiiratu irra baay'ee tokko laafaadha garaansa ijoolleedhaaf immoo. Dhiiratu garmalee ijoolleen isaa miidhamuu hin barbaadu. Fakkeenyaaf amma dhiirri tokko ijoollee isaa fudhatee dubartii kan biraa fuudhe parsantii 100 inni ijji isaa ijoollee isaarradha. Dubartiin suni isa faana haa jiraattu garuu ijoollee isaa tasa akka isheen miitu hin barbaadu. Ijoollee isaa akka tuqxu hin barbaadu. Isheedhaaf jedheellee ijoollee isaa hin miidhu akka dubartii isheedhaaf jedhee ijoollee isaarraa ija hin buqqifatu. Garaagarummaa guddaa jira jechuudha dhiiraaf dubartii gidduutti. Dhiirri ijoollee isaa fudhatee haadha manaa faana addaan beetuu dubartii biraatti heerume dubartii biraa fuudhee yookaan immoo dubartiin tokko abbaa manaa ishee duraarra addaan baatee ijoollee ishee fudhattee dhiira kan biraatti osoo heerumtee abbaa sana wayya jechuudha. Abbaa sana wayya haati biddeenaayyuu haamitu garuu jaalala kennuudhaan kunuunsuudhaan abbaa sanatu baay'ee gaariidha. Haati garuu fedhii namicha dhufe sana qofa eegti. Namicha dhufe sana muufachuu isaan barbaaddu. Sababa ijoollee isaa sanatti akka inni aaru hin barbaaddu ijoollee ishiitti. Ijoollee ishii sana akka inni himatu hin barbaaddu. Ibin ijoollee sana otoo fuuldura dhoskitee naanni dhufu naanni jiru hin jaallatte jechuudha. Adeemsuma kana keessa waanuma akkasiitiin mucaan hangafaa kun garmalee dhiibbaan yeroo itti baay'atu inni hin deeme. Gara abbaa biratti ba'e jechuudha. Gara abbaa biratti deeme waan baay'een irratti ta'eetu bakka dadhabnaan inni hin deema jechuudha. Ishee xiqqoo kana immoo ishee waggaa 11 kana garuu haaluma ta'een mana keessatti hambisanii ishee asumatti tursiisanii mana barumsaa fa'aa hambisanii maal godhanii waan baay'ee irratti taasisanii dhumarra garuu reebanii tumanii akka duute jechuudha. Qorannoon kan agarsiise isaan garuu maal jedhanii qoricha dhugdee duute jedhu jechuudha. Garuu yeroo qorannaadhaan qoratamtu mucaan kun rukuttaan garaagaraa irratti ta'uu fi afuura dhabuudhaan kan qorannaa inni mana yaalaa baase jechuudha. Dooktarii kan baase du'uushi. Amma jarri lamaanuu hidhaa jiru. Isheenis innis namichi sunis haati isheen jedhamte sunis hidhaa jiru. Murteen illee ganaadha hin murtoofne jechuudha. Ammallee dhiyoodhuma baay'ee fagoo sinitti fakkaatiin. Jarratu reef gana abbaan baay'ee yeroo mucaan isaa duutullee namichi abbaan waan isin ajaa'ibu dhugaa waaqa boo'ee baay'ee tokko na azzansiise. Dhiirri hin boo'u. Dhiirri akka salphaatti imimmaan isaa hin buusu. Dhiirri baay'ee jabaataadha. Dhiirri garmalee ijoollee isaa jaallata dhugaa waaqa. Yeroo darbe argitanii ijoollee lama nama dhabisan akkamitti akka amma har'aallee akka dubartii boo'a. Guyyaa lama dura faawundeeshinii garaagaraatiif walitti qabamee ture. Ammallee namni sun 40 baaseera jedha. Garuu akka gaafa mucaan isaa har'a ijoolleen sun har'a du'aniitti kan inni boo'u jechuudha. Abbaan kunis
Sanuu abbaan kun jechuudha yeroo du'a mucaasaa kana dhaga'utti ofiisaayyuu miidhamee jira. Balaa konkolaataatiin rukutameetu balaa konkolaataatiin rukutamee osoo jiru obboleessa isaatiin maal jedha bilbilitii sagalee mucaa koo na dhageessisi jedha. Garaan hin beeka jechuudha argitanii. Garaan hin beeka. Maaluma keessa osoo jiraatte iyyuu ati haala kam keessa iyyuu osoo jiraatte yoo haati kee waa taatu abbaan kee waa ta'u obbolaan kee bakka dhiiga kee kan ta'e tokko waa irra gahu miirri sitti himu tokko jira. Miirri wayii jechuudha. Namni kun jechuudha abbaan kun abbaan ijoollee kanaa abbaan daa'ima kanaa ofii miidhameeti balaa konkolaataatiin rukutamee jira. Garuu maal jedha obboleessa isaatiin bilbiliitii mucaa koo ishee durbaa nattaa dubbattu akkanatti dubbattuun barbaada. Mucaansaa garuu yeroo sana duuteetti. Argitanii? Haala kana keessa taa'itu namni kun kan inni dhage. Akka dubartii bu'aa dhugaa waaqa YouTube irra ilaaltaniiti jechuudha. Akka dubartii bu'aa namni kun nama guddaadha garuu. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa adeemsi isaa jechuudha. Akkatti wanti biyya keenya keessatti ta'aa jirullee dhugaa waaqa baay'ee tokko nama dhiba. Hamminni dubartootaas immoo garmalee mataa isaanii irra darbe dhugaa waaqa garmalee hammaatti bakka dubartiin begeeta. Kunoo kan hojjettuu taate kan ajjeestu dubartii. Haadha biddeenaa taate kan ajjeestu dubartii. Haadha taate kunoo mucaa kana kan ajjeeste dubartii. Baay'inaan jechuudha bakka. Dhiiruma kan himatamu iyyuu darbe darbeen kan hin dhagaye yeroo tokko gara Arsii gara eessa Arsii gara Arsii gara sanatti abbaan yeroo inni ijoollee lama al takkaatti ajjeese dhagahameeti jira miidiyaa irratti jechuudha. Sababa haadha manaa isaatti wal loleen. Kana alaan ijoollee irratti tarkaanfii kan fudhatu du'aan kan balleessu dubartoota dhugaa waaqa. Kun immoo baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Hinuma du'u garuu daa'ima hinuma du'u ijoolleen hinuma du'u garuu dubartiin tokko daa'ima ofishii deesse ofitti aansuu dadhabdee namicha dheengadda dhufee ishee faana jiraachuudhaaf dhufeef jettee daa'ima ishee bifa kana yeroo balleessitu. Kanaafuu abbaan jira abbaatti yoo kennite. Abbaadhaan irraa fudhan hin barbaadu argaa ishee hin fedhu yoo itti maal rakkoo qaba. Akka barbaadettaa jiraattu ofishii ol baatee gadi buutee dhugaa waaqa. Ijoolleen kun amma abbaa isaanii fa'aa baay'ee jaallatu. Mana keessatti yoo haati kun hammina abbaa isaanii fa'aa dubbattee hin lolu. Tokkoffaan immoo kana kan rakkoo uumu. Baay'ee lolu bakka. Akkasiin jedhin abbaan keenya nama gaariidha. Abbaan keenya gaariidha kunoo dhaqnee argaa jirra jedhanii dubbatu. Isa birannaa dhaqan immoo yeroo guddannu sirriitti haadha keenya faana si araarsina ati hin fuudhiin jedhu. Inni dhiiraaf akkas jedha abbaa isaatiin. Amma yeroo dubbatu jechuudha. Dubartii kan biraa akka hin fuunee dubartii kan biraa akka hin dhaqnee haadha keenya faana hin araaramtaati. Kana fa'aa ijoollee sammuu isaanii baay'ee gurguddaadha. Dhugaa waaqa ijoollee ganaa ol guddattu keessa waan hin taane kaa'uun gaabbii barbaraan namatti fida. Ijoolleen immoo yoo miidhamte jechuudha haadhaaf abbaadhaan yoo miidhamte yeroo guddattu keerlesii taati bakka nama ishee miidheerratti abbaan miidheerataan abbaa san etoo duuteellee haadha miidhe taanaanis bakka akkuma qoollifatteetti hafte jechuudha. Sirees dhugaa waaqa. Ijoollee yeroo ijoollummaa isaanii waggaa 10 kaasanii jechuudha. Waan hin taane irratti dalagama taanaan keessaan badu sammuu isaanii keessa itti qabatee hafa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa wanti biyya keenya keessatti ta'u. On hin beeku.